Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya baga jiraatan jirra jirtu baga Iidal Fitrii Rabbiin isin ga'e jecha nulleen kanan dura isin turre imala deemaa turre akkuma beekamu ijoollee galchinee dhufne alhamdulillah lakal hamdu rabbiif galanne haa ga'u jecha baga as keessan isiniin jennaa jechuudha. Hordoftoota keenya har'a killeelleen na waliin dhufeeru akkasumatti qeen abbaa biraa horatee qeen abbaa biraa qabaa jedhu. Asumaan salaamtaa gaafadhu killee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota fi hordoftoota Arafee Tubbagaa nagaan nu wajjin jechaa asumaanu Arafee leen badee ture eessa badee jettan ijoollee isaa galfatee dhufe eessa akkuma beekamu biyya kana gaafa isaa biyya jiru tana keessatti yoo carraa xayyaara argattee xayyaaraan galte malee yookiin ammoo bahaaraan galtaa jechuudha. Kanarraa ammoo inni ijoollee isaa garuma baharaatiin galfatee torbaan lama kana gahee jechuudha. Biyya galee biyyarraa dhufe jechuudha. Kanarra mee hoggaanee fi galtee gaa dhufu akkuma beekamu kunoo mana isaatiillee dura na bira dhufe hoggaana bira dhufu asumaan kaanee mana isaa waliin deene haati manaa isaa mana hin jirtu. Kanarraa gaa bakka isiin buute walumaanuu gaa dhageenya bakka isiin jirtus walumaanuu gaa barraa jenneetii abdii qabna. Kanarraa mee hanga dhumatti nu faana turaan isiniin jira. Kanaaf jechuudha hordoftoota keenya akkuma kana dura viidiyoo argaa turtan ani sooshaal miidiyaa quba hin qabu jedheen jira. Imaltuurra jira jechuudha. Imaltuurraa har'an galee kaleessa galgala dhufee viidiyoo takka killee waliin waraabnee turre jechuudha. Haa ta'uti yeroo karaa mana kootii dhufu namni tokko mana hin jiru. Isheelleen iidiidhaaf hin buune ganda arabaa wajjin gooteedhee yaadee ture. Inni immoo haadhi manaa kee jaalallee argattee mabruuk mabruuk baay'ee takkasii gammanna. Maaliif yoo kan jettu taate killee namni tokko manni tokko yoo ta'u dide mana jijjiirrachuu danda'a. Garuu akkaataatti jijjiirrachuu qaba. Dubbo osoo waliin lolin osoo waliin dhabin akkaataa itti jijjiirratu qaban siin jeena dhaggeeffadhu. Ani nama irraa fuudheen qaba. Abbaa qabdi intalli kun. Oromoon safuu qaba. Aadaa qaba. Ni beena sanarraa isin wal dhabdanii jirtanii. Garuu ta'ee ani fi isheen wal hin dhabne walii galteen ijoollee galchine. Garuu kana jechuun mana jirtuu gaafa jedhamu dhugaanatti fakkaatuu dideen. Ta'us dhiisus abbaa biyyi abbaa qabaa mana qabaa nama qaba. Biyya abbaa qaba bar deemnee na keessaa biyyi jiru kun. Dhaggeeffadhu ani galeen dhufe isumattuu galeen dhufe. Ana dhaggeeffadhu biyyi keessa jirru kuni mirga dhalaa ta'e galam. Biyya aadaan jijjiiranne nuti biyya jijjiiranne malee. Ani kana nama isii bukkee dheetu sana dhaqee yoon dhabee arras boris isuma sanan fannisa. Sillee bukkee dhufee hin jirtu bakka hojii jirti jedhee yaadee arabattillee dawwalee waliin haaseen ture hin jirtu iidaaf deemtee naan jedhan. Garuu isheen dheerumaaf deemte. Dhan ishee kanas jiru nama lama moo sadiidha. Sanbee khabar kanarraa amma aanee dawwaltee gaafattee jirti. Aanee bukkee deemee iidallee bagatti isin ga'e jedheeni dubbisee yoman deeme. Ijoolleen ganda soddaati. Ani abbaan irraa fuudhe san bira dhaqee dhabe taanaan Oromoon keenyas gantuudha walgataa deemna diinatti wallaata. Garuu qeen abbaa qaban siin jedhe abbaan ana as dhufee hin jirtu taanaan wanta godhe tokkollee hin qabu. Wanti mabruuk jedheef baga heerumte baga jaalatte. Laa kanarraa na dhageeffadhu yoo ni kaan kee ati irraa gabbuufte dhugaadha. Kanarraa dhuguma ni kaan koo irra jiraatus dhiisus yoo feete faksii gootii yoo feete dubarri sobamuu dandeessi. Kan inni irraa hubachuu danda'u nama ishee yookaan ishee umarraa hubachuu hin danda'a. Yoon ishee dhabes namaan irraa fuudhe sanatti deemee gara sanatti deemee keessuma gola aartii nama jedhamu yookaan Nasruu amma gaa kan ishee malee hin jirtu. Aanee bukkeellee hin jirtu. Kanarraa amma hin jirtu. Aanee birallee hin jirtu jechuudha. Kanarraa gaa amma namni gartee akkaan argite viidiyoo irratti kan hin arge gola aartiitii fi golacha bireetti. Kanarraa isaan kun namni fuudhee achi geessu gola aartiitti moo kanarraa gaa inshaallah walumaanuu barra ana kamataa kiyyetti waan achi geesseef gaa isuma gaafanna jedhu. An dhimmi akkanaa kuni maal natti fakkaata beektaa? Wal sobuu yookaan immoo
wal gowwoomsuu dha malee dubarri dubara gowwoomsus dhiisus inni jireenya isaa hun jijjiirre jaasa malaaxaa sana baanta miti jireenya isaa hun jijjiirre gaafa jireenya isaa jijjiire kanan dura argaa turte san beekama ni beena abaluun jaaladhaa intinaan jaaladhaa maarreen jaaladha kun haasaa dheeraadha barte namni tokko gaafa haadha manaa tokko wajjin jiraatee jireenya ishee irraa jijjiiree daa'ima tokko guddifatee jedhee akkasitti jechuudha namni tokko jireenya ofii jijjiiree haadha manaa biraa waliin illee bultii ijaaruu barbaada yoo lammadaa fuudhuu barbaade sadaffaa fuudhuu barbaade afraffaa fuudhuu barbaade illee zimmedhee nam fuudhaa bultiin ijaaraa wanti akkasii kun soba haasaa sobaati. La amma kanarraa na dhageeffadhu. Yoo fuudhees yoo dhiises haadha manaa namaan fuudhu. San beekama gaana. Nama bultii ijaaree jiru rabbumti walitti haa tosheedhu jechuu qaba malee. Maa kun bololummaa yookaan diinummaa wal gurguruu jedhamaan kun wal sossobuu. Kan itti amannu dhugaadha. Dhugaadha jechuudha. San beekamaadha kanarraa ammoo. Rabbiilleen dhugaa jaallata. Kanarraa inni dhaluma gartee yaani innaayi jaartii namaa malee isaanii numa dhabanna fakkaate kanarraa garuu immoo yoo ka dhugaadha waan kana ka dalagan taate hin deebinu na dhageessa arafe. Nuti arras boris bakka hin kennuuf waan akkanaa kanaaf maaliif yoo kan jettu taate nuti nama wal sossobee wal fuudhe miti. Nama jireenya keenya keessatti waliin mari'annee waan kun godhamuu qabaa kun ta'uu qabaa. Wadraa haadha manaa isaarraa maan jijjiirin qaba miti inni haadha manaa. Ni qaba akka dhageenyatti barana waggaa garuutti ni qaba. Waliin jiraachuu dadhabe. Annan beekne. Maaltu sana qaree waa'ee bultii keenya. Ilaalamma inni dhageessa qabaatu ni qaba haadha manaa kanarraa garuu waa gaagartee isiin sun itti fuudhuuf deemte hin beekne dhalaan tokko. Kun rakkina mataa isaati. Kun rakkina mataa isaati. Arras boris kun isaaf hin milkaa'u. Maaliif kan jettu yoo taate dhuguma garuu waan tokkoon si gaafadha. Inni fuudhee jira moo jaallateera? Fuudhe moo hin fuudhe moo hin jaallate? Hin beekne kana hin dhageenya amma dura ganumaan dhageenya. Kana sirriitti qulqulleessitee addaan baasuu qabda. Anaat addaan baasuu qabamu ati miti. Laa walumaan addaan baafna. Addaan baasee hin jaallate yoo ta'e jaalalli rakkoon qabu. Tarii isheen jaallachuu dandeessi, tarii inni jaallachuu danda'a. Garuu haadha manaa jaallachuun Oromoon aadaa qabaa, safuu qabaa, baay'ee natti ulfaatan. Waanan jedhee si deebisuun qabu. Garuu arras boris wanti kanaa kun isaaf hin milkaa'u. Inni kana hubatee bal'isee yaaduu qaba. Dhiphisee yaaduu osoo hin taane bal'isee yaaduu qaba. San beekama. Kuni walirratti duulu akka beekanii wal miidhuu inni biyya deemeeraa kalaas. Si gatee deemee jechuun ni danda'a. Dhalaan dubarri kuni warri dhalaa kuni warri dubartootaa sobamuu danda'u. Sobamuu danda'u. Dhuguma yoo sobellee yoo sobuu baatellee ani nama inni jiraachisu miti. Nama isheen jiraachiftu miti. Rabbi guddaan na jiraachisa. Haa ta'u waan kana sirriitti qulqulleessinee gargar baasnee beekuu qabna jedhee yaada. Garuu atilleen baay'ee takka galatoomii waan natti himteef anillee qilleensa kana quban qabu. Haa ta'u namni tokko ammallee garuu osoo sirriitti adda baafadhee hin ta'in kanarraa ani hangaan danda'uun tattaaffii godheen barbaada. Atillee ni barbaadda. Inshaallah ammaan illee gara biraatiin deemuu deema. Kanarraa egaa waan kana dhagee unoo arratti akka kunoo viidiyoo gartee kalee wajjin waraabne unoo arrallee sitti wajjin waraabne akkuma beekamu gaa unoo mana dhufnee manallee hin jirtu. Jawwaala isiillee waggaa dawwaluu kunoo jawwaala isiillee cufa jaa. Kanarraa ammoo atis dandeessuun barbaadi ani ni barbaada. Ani wanti akkanaa kun na biratti fudhatama hin qabu. Obboleessoo. Intalli abbaa qabdi. Haadha qabdi. Obbolaa qabdi. Naman beekurraan fuudhe. Kanarraan dalaytu dhalaan biyya kana. Yoo dalaguu dhiistes yoo daleeddes waan tokko makiinaa tokko qabachuudhaaf qulfii isaa jabeessuu si barbaachisa. San beekamaan. Inni garuu qulfii isaa sana hin qabu. Ani qulfii isaa nan qaba. Qulfiin isaa ishee ittiin oofni hin qaba. Garuu ishee waan fedhe jettus waan barbaadde hojjettus rabbiitu beekaa. Yaa jaalattee yaa jibbitee ani dirqama naman irraa qabuun qaba.
San beekamaadha. Waan tokko utuu godhuun hin ta'in dura akkaataa itti godhan. Akka itti godhantu jira. Akka saniin goonee hojjadheen si garsiisa. Kanaaf baay'ee tokko miira keessa galee jira. Nama tokko gaafa wayii jechuudha. Harmee bineensa caaloo maalii jennaaniin harmeen koo bineensi caaloo ilma namaatiin aan jette. Hiriyaa gana yoo ta'e deebinee wal nyaanna yoo ta'e walumaan laalla. Malee laala sararkoon qabu. Abbaa milkaa'u abbaa wanti kun danda'amuuf walumaan ilaallu ta'a. An kanaaf nagaattiin siin jedha. Rakkoon qabu kanarraa gaa waan hordoftoota agartee arafeetu mee inshaallah waan irra geenye qabannee isiniif dhumnaan jaangama wayyaa waan hin jiru qabu jeetan abdii qaba inni gaayaata qabu isiniif itti hababu. Ani yaanni nan qabu baay'ee takka galatoomaa Oromoon tiyyalleeni ilmi namaa tokko hin dogoggoraa yoo dogoggores yoo dhiises kun isaaf hin milkaa'u nan beekanii isaaf tasumaa hin milkaa'u maaliif yoo ka'ettan taate haadha manaa namaan fuudhaa jechuun dhufeen qe'ee namaa dhaalaa jechuudha. Qe'ee koo dhaaluu inni hin danda'u arras buris abadan hin danda'amuuf kun waan kana murteessee beekuu qabannis. Garuu tarii intalti dhalaadhaa yoo kan sobamtu taates walumaanuu kan hubannu ta'a nagaatti nuuf tura.